ta kam oltan kam jettan warri uge jirtani warri landano dhuftani ka boltano liir sirrao wala garreemi warri Brighton nagiltani baga wala garre kajuru wal marga wahed tu keessa dabarre wahed tu sa garre akka gaariitti gingilfamne baaqaa callatti adda baane akkasii dhukkubni sin ajjeefne si jabeessiti jetti faranjiin nuti sun manni keenya uummanni Oromoo qormaata cimaa waggoota lamaan sadeen dabre kana nu mudate keessa dabarree har'a bifa kanaan wal arguu keenyaaf rabbi guddaa fi wareegamtoota keenyaaf galanni haa ga'u jaa yeroo mana hidhaa turreetti uummanni dhufee nu gaafatu hamilee nu cimsuudhaaf waan gaggaarii waan qabsaa'etu nutti himatu san keessa ka qeerroon UK asitti dalaydan isa tokko Londanitti dhugaa hedduu nama boonsitanii hedduu galatoomaa baga wala garree anis jaalala wajjin hidhaa turres ka wajjin baaneef kan hidhaatti hamanis hedduu isin galateeffadhu hedduu isin dinqisiifadhu hedduu isin jaalatu galatoomaa jenne booltan Manchester kan hoggaa dhufu yeroo sadaffaa Afuraffaatti fakkaata dargaggeessi hedduu dabalaa deemu qofa osoo hin taane manguddoon kun immoo zabana koronaa kanarraa hafanii yeroo hunda nu eebbisuun isaanii yeroo hunda gaafii jajjabaa gaafatanii erga guyyaa isin biroo wallee booda galgala immoo gurratti waa baay'eemtee hasaasanii manguddoo teenyallee rabbi nurra nu haa gochuu ulfaadhaa jiraadhaan jaan ati ka Awurooppaa kana keessa karaa fagoo irraa dhufu jiru hanga maayilii 500 maayilii 600 deemtanii yeroo hiriirri jiru yeroo walgahiin jiru Oromummaaf Oromiyaadhaaf jecha wanni isin gootan kun hawaasa biraatiifis fakkeenya guddaa waan ta'eef dhugatti isa dinqisiifachiin ta'uu barbaadu egaa duula isin galateeffachuu kana erga eegallee Awurooppaa hunjaa faana fakkaata ka Awurooppaa asirratti goolamna anaaf Awurooppaa walii galatti hedduu galatoomaan jechuun barbaada maaliifi dubbi jajjabduun dhufne mormi jajjabduun nurra ga'ee garuu hawaasa keenya bakka argine olitti agarre jechuudha Oromoo diaasporaa Oromoo Awurooppaa bakkan eege bakka Oromis anis fuunis eege olitti agarre jechuudha girri social media alatti Oromoo lafarra jiru hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiru tokkummaan isaa ka baay'ina isaa daran kan dur daran guddatee argamuu isaanitti hedduun boonaa jechuudha hoggaan asii gaddeebius onneen kiyya daran guutamte waan dalagamuu qabu humna guutuudhaan akkan dalaguuf hamilee guddaan haa taatanii hedduu galatoomaa Ogo torban dabre kana keessa gaa marii godhaa jiru dhageessanii jirtanii wanni yeroo ammatti akkam biyya alaa dhufu kallattiidhaan uummata wajji akka mari'annu ha godhe isin yaaduu kiyya san qofaa miti garuu haalli Oromiyaan keessa jirtu haalli uummanni Oromoo keessa jiru haala addaa haala hamaa
walfixiinsi hammaate hiyyummaan jabaatte namni bahee galuu dadhabee nyaatee buluu dadhabee yeroo jiru kana keessatti yoo dhuguma uummata kanaaf hin qabsaa'e jedhe uummata haqa narraa qabu kana ka gaafan ajjeesuu yaalan naa jecha wareegame gaafaan hidhame na bira dhaabatee wareegame ummata rabbii gaditti galata guddaa narraa qabu kana maal godhu wayya yaada jawurra an qawwee dhufaasaan jiru qawwee narraa dhaamsuu waan hin dandeenyeef waraana ajajaan jiru waraana irraa gad dhaabuu waan hin dandeenyeef ummatatti bahuudhaan ummata keenya ka biyya alaatis mootummoota biyya alaatis bira dhaquun lolli hamaan oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ka ummata keenya gaaga'aa jiru kuni akka dhaabbatuuf walwalchuutti jira haga tokko nagaree gettan jeen yaada akkuma inni qabxiilee bakka adda addatti kaasetti waggoota afran dabre kanatti hadiinni ce'umsaa baaburri dhiiga qeerrootiin saba keenya biyya san gara dimokiraasii sirna federaalaatti ceesise jennee abdanne sun kararraa maqfamuu isaatiin biyyi wal waraansa hamaa keessa waan seenteef diinagdeen unkutaa'e humnoonni alaa jalaa gubbaan harka galfatanii ilmaan namaa bardhibbee takka jaarraa 21ffaa kana keessatti akka shunkurtaatti kitifamaa yeroo jiran keessa waan jirruuf haalli kun immoo haala kanaan walitti bu'uu taate ummata keenya daran waan miidhuuf tokkoffaa akka mataa kiyyaattis akka paartiittis akka ilma namaattis mootummaa Itoophiyaatiin ga'ee namni dhumuun nu gayaa biitii barbadaa'uun nu gayaa karaan irra deemaa jirtan doongoraa karaan irra deemaa jirtan isinis biyyas qilee galchaa jira falli amma jiru tokkoffaa lola dhaabanii mariitti seenuu dhaga jedhu isaanitti simnirra amma immoo akka dhagayan isin duratti illee itti himuu barbaannaa jechuudha. Akka kaafaa'otti nuti duras lallabaa ka turre sababni itti hidhamneef illee ummata Oromootiif Oromiyaa akkasumas sablammoota Itoophiyaatiif kan fayyadu sirna abbaa irree osoo hin taane sirna dimokiraasii sirna yuunitarii osoo hin taane sirna federaalawaa ka saboonnii fi ittiin bulchanii biyya immoo waliin bulchanii adeemsi sirna abbaa irree Haayile Sillaaseefis hin fayyadne darbuufis hin fayyadne sirna Mallasaatiifis hin fayyadne ammas hin fayyadu jennee waan lallabaa ture har'as taanan wanni nu sodaannee waywachaa ture sun waan ga'eef falli biyya sanii hawwii abbaa irrummaa lafa kaayanii hawwii ummata bal'aa kan ta'e sirna dimokiraatawaa dhaabu irratti hojjechuu hawwii olaantummaa aadaa tokko afaan tokko eenyummaa tokko sablammoota walitti cafaqanii bituudhaaf godhamu san dhiisanii sabdaneessummaa ummatichaa jiddugaleessa bifa godhateen sirna federaalawaa sabaaf sablammoonni qe'ee isaanii irratti afaan isaanii duudhaan isaanii eenyummaan isaanii kabajatanii guddifatan ka qabeenya rabbi kenneef irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa bayan kana taasisuuf immoo mootummaan bakka biraatti ergamu osoo hin ta'in ka ofii filataniif bulutu ummata saniif fayyadaa jennee amanna akka kaafootti kanarratti cichanii yoo kan deemaman taate biyya san baraaruu hin danda'amu kana didanii garuu immoo kana didanii akka warra duraanitti akka waggoota afran dabree kanaatitti sirna abbaa irree ijaarra kan nuti uleen cafaynaa kaan hidhat darbinaa kaan boollat darbinaa taanaan ilmi biyya sanii silaa boollat darbamee dhumu biyyattiin garuu qarqara qarree geettee boollat darbamuudhaaf dhiyaachaa jirti kanarraa deebi'uun barbaachisaadha.
Ela Oromoo waan tokkoon isin kadhu wanni asin kadhu nagayaaf carraa kenninu. Humnoonni biyya keenya keessa wal lolaa jiran gara araaraatti deemaa jiran. Jaalatanillee taa'uu baatu dhiibamanii gama mootummaatiin dhiibbaa biyya alaatii fi keessattuu gubaatii dinagdee irraa kan ka'e gara araaraatti seenaa jiran. Gara kaabaatiin wanni nama abdachiisu mul'ataa jira. Oromiyaa keessatti garuu arras lolli itti mufee jira. Namni kumaatamaan buqqa'uun dhibbaatamaan ajjeefamuun misoomni manca'uun itti fufee jira. Kuni itti fufnaani rakkoo hamaa keessa seene. Kanaaf hamma dandeessanitti warri mootummaa deeggartan mootummaan kararratti akka deemu. Qabsoon amma godhamu qabsoon lola dhaabanii biyyattii gara mariitti deebisuu waan ta'eef kanarratti fuulleffattanii akka hojjettan isin gaafachuun barbaada. Gama keenyaan akka Jawaarittis ta'e akka hogganoota waliin hojjennutti beekumsa qabna, muuxannoo qabna. Beekumsa muuxannoo kanatti fayyadamne biyya keenyatti araarri bu'ee yaada qabnu qawween osoo hin ta'in qalbiidhaan wal bira qabne ummanni keenya kasaa ta'u keessaa filatee hiyyummaa bara baraa fi cunqursaa keessaa akka ba'uuf karoora lafa kaayannee deemaa jirra. Erga baanee sagalee dhabsanne malee harkaan fi miilaan gadi hin teenye, sammuun keenya gadi hin teenye, jaarmaa cimaa jaarree jirra jechuudha. Maaliif 75 91 2018 ummanni Oromoo carraa sirna dimokiraatawaa sirna isaa ta'u jaarrachuu kan dhabe yeroo mootummaan jijjiiramu kamiyyuu jaarmaa cimaa tokko jaarmaa siyaasaa cimaa bakka haadaan Oromoo kubeerratti odaa Oromoo ta'ee biqiluu danda'u haqa saba kanaa kabajee kabachiisee sabaaf sablammoota wajjin walqixxummaadhaan jiraachisuu danda'u jaarrannee qophoonee eeguu dhabuurraa waan ta'eef nuti kana qophii cimsinee deemaa jirra. Yeroo naaf bakkalan gara biyya alaatti ergama fudhannee deemnutti hogganoonni nu raafan gara godinoota socho'anii hojii jaarmaa ijaaruu cimaatti jiranii jechuudha. Jecha qofaan osoo hin ta'in gochaan dhaaba Oromiyaa fakkaatu bifuma kamiinuu dhaaba Oromiyaa fakkaatu ka waggaa 25f osoo hin baqaqin humna danda'uun qabsaa ture. Amma immoo nutilleen dargaggoota qeerroowwan hedduu wajjin itti dabalamnee cimsinee ittiin deemaa jirra. Hamma dandeessanitti nu bira dhaabbadhaa. Ergaa nagayaa, ergaa sirna dimokiraasii, ergaa sirna federaalizimii dhaabuudhaaf tattaaffan nu bira akka dhaabattan jabeessiitti minaan jee jira. Mararaa Guddinaati. Galatoo waan isin jaa. Amma sagantaa itti aanutti deemnaa. Sagantaa keenya kan itti aanu walaleessaa yookiin nama wallee barreessuudhaan beekamu obboleessi keenya Firoomsaan Lootuun argama. Mee daqiiqaa lamaa takka afaan akka nuuf jedhu hamilee dhagaa walga'ii simandaa. Fudhatuma. Walaloonti yaa warri Oromiyaa ijaare hinduun har'as jiru jedhu. Warri Oromiyaa ijaare hinduun har'allee jiru. Haaduu abbaa du'aa inni badiif karaa jiru. Warri
seenaan abaare haaduun goobanaan faa hojii isaaniitiin jiraatu yoo du'u adda addasaan faa karaa du'aa hin baane yoo bu'e leenjisoo diigaa ilmaan isaatu guyyuu dhaabbatee kaayyoo isaa itti eegaa. Haaduu warri du'aa yoo bu'e bakar waaree akka haaduu ifa kunoo siidaa seenaan ijaare. Inni jallaaf dankamaan haaduu soorri galaa abisheen kunoo har'a iyyuu hinjifateetu magalaa. Inni dura isaa nyaate haaduu qaduudaa wadhabe. Har'a kaakkitu dadhabe. Kaaka abboo magnifi kuufoolee magarsaa ba'ii elemoogii kuufi waaqoo guutuu baandoon jirtu yoo metari. Haaduu abbaan du'aa inni du'aaf uumame. Haaduun dhugaa dubbachuudhaaf warra arrabni duugame. Hinduun jaagamaan fa'aa barattoonni qaxaree sammii isaaniitu daraare warra rasaasni waxale. Utuu isaan du'an ta'ee nus du'aa kennatu jira. Albeessaan muratantu dhalootaaf karaa jira. Seenatu kaleessarra ejjetee waan borii qajeelcha waan dabre barsiisee fuuldura bareecha. Seenatu gocha dabre gamoo godhee dhaaba du'aa booddee kaasee jira bira dhaaba. Seenaan warra seenaa hojjeteef siidaa isaanii ijaara isa seenaa balleesse reeffasaa abaara. Seenatu dhugaa boolla qotee sobaan boolla qota goonni ufumaa miti seenaa godhe goota. Seenatu yaadata gochoota kaleessa seeraan qabnutu har'a nuus boonsa. Hortee qaroo fi hayyuu warra addunyaadhaaf hiikaa kuush madda waan hundumaa hiruu gurraacha Afrikaa warra argannoon isaanii qarooma addunyaa dursu warra waan qabu gumaachee jireenya addii tumsu. Qaroowwan joomeetiriif aartiin warra jaarsaan ogeessaa warra bulchiinsi toora qabu sobaan dhaalan maleessa. Qe'ee Oromooti dirree jiitu maddi qaroomaas asii kuush malee Giriikniiti abbaan dimokiraasii. Jarana lafa mul'atu finjalli nu takka warra qabqafa addunyaan nuuf ragaadha qaroomaan nu tangafa. Hayyuu keenya urjii lakkaa'ee addeessa ilaala kaalandarii ammayyaayuu raasaatu caala. Beeyna waan hundumaa wallaala iyyuu dursina lakkoofsa bara addunyaa iyyuu jaarraa hedduun dursina. Haqaan ijaaramuu sirna bulchiinsa keenya jallootaan dhabamuu addunyaadhaaf fakkeenya sagalee qarooma keenyaatu UNESCO keessaa dubbata siidaa Aksuu fi Beerraa kallacha Oromootu mul'ata. Akkas miti dubbiin akka abbaan fedhe goche ijaarsawwan Afrikaa keessaa harkuma keenyatu goche injiinarri tokko hin dhufne dirree warra kuncaalaa abbaan fedhe ittiin laatatu iyyuu nuti ijaare laallibalaa. Har'a niwukilar boombii fi qawwee biyya lafaaf gamsiise sibiiluma tuttuqu iyyuu addunyaa agarsiise. Har'a leezarii fi kophee warri qarshii nurraa luugu warra kuushirraa fudhatan qarooma gogaa duugu. Addunyaan qaroomaaf qabeenya keenyaan jiraata warra waan qabne hiyyeessaaf isuma qabutu waa laata. Har'a maqaa dabayyoon waantes inaaftuun inaaftee ummata kuushi qabeeffummaa keessaa addunyaa baafte. Arraba fakkeessanii nuun jedhanis faaqiftuutu nuti piraamiidii hojjenna ofii immoo homaa nuuntu. Jettee homaa nuti ni mormina seenaa qabatamaa dhalootaaf kennina darbeera barichi nu sossobuun isaanii gaha waa'ee keenya yoo ta'e seenatu ragaa ba'a. Oromoon nu akkeessaa keessa ormaan sirbinu nuun kadhatu malee nuti hin kadhannu simannu. Urjalatti nu hambisuuf wanti jarri nu goone jira garuu immoo nutti fannee majalaa ba'utti jirra. Sammuudhaan bichaannee ogummaan qancarree xaxnee qabne kun mataa isaanii marree Oromoota abbaa biyyaati nuti miti warra badii sanyii kun taanee odoo jirru akkamiin taana namaa gadi. Maddi dhala namaa iyyuu Afrikaa biyya kuushii asumaa bahee dhiira lafeen dubartittiin luusii. Qaroomni kuushii ka'ee Giriik keessa qaxxaamuree Roomaa keessa qubatee Awurooppaa abuuree dimokiraasii gadaarraa citti addunyaadhaaf bu'uure. Sirni gadaa urkaanfamee taa'as biyya abbaasaa keessa dimokiraasii ishee xiqqootu biyya guddate gaggeessa. Addunyaan sirna keenyaan wal geggeessee soorome. Biyyi keenya garuu kan isaa olmaaf kennee hiyyoome. Ufii bu'uura jiruu isaanii harka kennaa argatu. Waanuma keenya kennaa fakkeessanii as nutti darbatu. Jaannata ardii fi badhaadhuu Oromiyaa hangama nagaa siif dhugaatu dubbata namarraan barbaaddu ragaa. Utuu nuti nuuf karaa saaqiin mootiin akka warra Iizaanaa dur. Waanne wal nageenyee wal madummaa yaana. Utuu fakkaatonni dhufin warri Salamoon Bama silaa yoona Oromoon dhufiinni addunyaatti argama. Utuu jarri amantiin qabanii nutti hin darbatin dhagaa bara mootii Zaaguree ni qabna ture nagaa.
ejjenno mooticha haga'u faasistii barbadeessee tokkummaa saba hundaa qalama jaalalaan barreesse. Bara mootii Zaaguwee hin jiru qoodaan gosaaf amantii akkamiin jiraataree sanyii makuushitu hangafa nagaati. Abbaan fedhe abbaan nuuf ta'ee alaaf keessaa haa boollisu har'a yoo dhugaa beekne cittoon hin qabne nu hoosisu. Waan keessanii jedhanii nuuf kaffaluun baatanis beenyaa wanni isaan abbaa itti ta'an hundi isaatu waan keenyaa. Keenyuma balfaalaaqanii nu jibbisiisan maleessa Itoophiyaan tarkuuti dirree Oromoo galeessa. Warri dhugaa harkaa qabu afaan guuttatee iyya Itoophiyaa guutuu irratti Oromoodha abbaan biyyaa. Nuumisitu Oromiyaan dachee qixxuuf hambaadha. Biyya Habashaan irraa sirbu irratti ni Oromoomatu abbaadha. Taanzaaniyaa fi Suudaan kunnoo haga Gondaritti Eertiraa qabatee haga Aksuum garasitti irraa dhiibamne malee keenyuma qabu warra kuushiiti. Asitti dhalanne kadhanneen arganne yookiin seeraan hagam akka geellu laalaa baguma jiraate seenaan Oromoon koo garraantichi rakkataaf karaa saaqee waan qabu qoodee kenninaan matarratti nu hanqaaqe. Waan argeen beeyne argee ofuun argirra koodhibee wal horee baay'atee qee irraa gannu dhiibe. Falaasama warra seenurratti hiranii Oromoo alagaafu firaa tokkummaa isaa diiganii. Hammeenya siyaasaa amantiidhaan laaqame akka kennaa waaqaatti warra seeniif laatame. Sammuu bilisaan dhalate amantiin hadochanii Oromoo akka meeshaatti gabaa addunyaarra oolchanii. Bara mootota Oromoon maqaan jirre baasanii Itoophiyaa bara dukkanaa jechuun bara ifaa dukkaneessanii. Bara Raas Alii Gaangul bara Gumsaa malee Oromootu biyya bulcha seenaa ukkaamsan malee. Har'aatu malee soqotee waan dabre lafaa kaasa seenaan baguman durii seenatu bu'aa kaasa. Lubbuu fi wareeganii amaanaaf of diraranii Oromiyaa kana duudhaatan dhiigaaf lafeen sararanii sanyiitti duguugamanii otoo ittiin dabarsine lubbuu silaa yoon akkatti jiru tilmaamuun nu dhibu. Balleeffamuuf yaadamus nuti warra baduu miti warra badayyuu barbaanna sanyii warra gaariiti. Jiraata awwaalamee yoo taanes nyaata billaa dhiigaaf lafee lafaatu nama ta'ee biqila. Dachee irra dhadhiichifnu hin arganne kadhannee irrumatti uumamne rabbumarraa arganne tika gootaaf hayyuutiin har'allee irra jiraanne. Yoo qalbiidhaan ilaalle jala dachee Oromiyaa dhiigatu jala buuqee aannan obaasa biyya kabajaan irraa deemnu lafeetu jalaa iyya. Erga ardaa jiraasaa dhabe Oromoo hin dabarre bara inni harka kenne al tokkoyyuu nagarre. Bara bobbaa birmannaa jila madda walaabu gaafa Oromoon diina dhoofne miilumaanuu dadhaabu gaafa wallee bobba'ee boorana abbaareetutti gaafa hubate Oromoon biyya isaa dhabuu caalaa lama kan jirre duuni gaafa hidhatee ka'ee diina isaa haleeluutti gaafa Oromoon abbaa dhugaa hidhatee ka'ee onnatee gaafa Habashaan naasuudhaan aduu saafaan hollate. Gaafas xiiqii malee hin jiru daangaan biraa gaafas dhiigara tarkaanfatanii kadhatti fiiguun jira. Oromoon gaafa jalqaba sirna gadaasaa dhabe gammoojjii baaleetti gale muna xiqqoodhaan cabee obsee calise malee cabe jedhee hin teenne diinnis itti duulee bakka yaade hin geenne bakka itti cabe humatee dammaqee wal kakaasee bayyaannatee dhaabbatee sirna isaa lafaa kaasee Oromoo gammoojjii keessa sirna gadaatu baasee. Galatooma ulfaata dheertuudha sa'aatii mujjiroo ta'eef ulfaata galatooma. Saati kalau jirin dengan bukan atomi sebentar jalo ada acing kira yang dengan berbeda ke semua jalan kabat UK nutur foto kabla ini sebenarnya sekian ke dacin apa juga betul juga Abdul Kadi Abba Jabali Abdul Kadi Abba Jabal yang dimaksud pada kita Abdul Qadir Abdul yang dijual untuk keuntungan kolaborasi Abdul Qadir Abdul para karso ajaran dua Jawara Fatih dan Tisanati korok sebelum hari rasa daberate aku ma Europe itu kakak itu beberapa movie kesatu nandole imbasi lagi suci baru kesati nama kode lenca kaboda itu kalau kaboda Abdul Qadir guna Jumat kandang itu bakal menjadi misal biaya Jerman itu Bajin isa motuyu keessumattuu dhimmoota baqattoota waliigalaa fi keessattuu dhimmoota baqattoota Oromoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Akkasumas hojii advookasii fi dippiloomaasii irratti kan dalagudha. Ergan kana jedhee booda Abdul Qadir Abbaa Jabal
yaadni jabaan gara waltajjiitti akkanaa beekan sin gaafata. Abdoon dhaabbattan jiran gaafatachi. Galatooma akkam jirtu baay'ee namatti toltu. Baay'ee as jiru yeroo ilaalu Jarmanii waliin dorgomtaniitu yoo caaluu hin baanne. Keessattuu qeerroo Jarmanii duraanii fi qeerroo UK waliin qabsaawaa baanee wara garreen jedha. Egaa xiqqoo si ergiin carraa kana argadhe waa'ee siyaasaa Jawaar dubbateera san keessaa hin galu. Waa'ee xiqqoo organizational imala galatoomaarraa xiqqoo akka dhaamsaatti waan dabarsuun qaba. Egaa akkuma isin beektan Jawaar jechuun hayyuu Oromoon jaarraa tokko keessatti argachuu danda'u nama jabaa akka ta'e egaa hundi keenya diinnis firis waan agarre natti fakkaata. Egaa gaafa mana hidhaatii bahee ummata kiyya biyya diyaaspooraa ta'ee qorra keessa aduu keessatti sagalee nuuf ta'aa bahee galateeffachuun barbaada yeroo nuun jedhu yoo isa hin keessummeessine eenyuun keessummeessina sadarkaa duraarratti. Kanaaf waan kanarratti hojjennee biyyootiin irratti hirmaatan yeroo ammaaf biyya 6 qofaa Jarmanii, Faransaa, achi Hoolaand, achi Swiidin, Noorweey, arramoo UK dha. Egaa hundi keessanoo hawaasni Awurooppaa as carraa kanaan baay'ee galatoomaan nu saalfachiisne baay'inaan gadi baatanii hayyuu keessan simataniitu ulfaadhaan isin jedha. Asumaanis Jawaar qofaa miti nama dhimma Oromoo irratti hojjetu. Jaarmiyaa siyaasaa haa ta'u akka dhuunfaatti nama jabaa qabnu akka hawaasa Awurooppaatti ammas simachuudhaaf qophiidha. OPDO malee OPDO qofa simana. Egaa dhumarratti gaa waan inni haasawaa jirus waan Jawaar nutti himaa jiru qalbii qulqulluudhaan sammuu keenya bannee dhaga'uutu barbaachisa. Akkuma obboleessaatti waan alatti dhaga'amu waan inni jedhe misinterpreet godhanii hiika biraa kennanii fi dubbii micciiruurra dubbii akka inni itti haasa'aa jirutti fudhannee ilaalcha garagaraatu jira. Ijoollee keenya yeroo roorroon saba keenya irratti hammaatu sambaachuu dadhabanii bosonatti galanis isaanii waliinis an akka diyaaspooraatti waliiniin jira nan deeggara isaaniillee. Yaada hayyoota keenyaa yaada furmaataa isaan lafa kaanus caqasuun baay'ee barbaachisaadha. Qalbii gaariidhaan marii amma jalqabame siyaasa Oromoo keessatti akkeessummeessinuu baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Galatoomaa kana caalaa isaan nayyaate. Abdoomee yeroo takka hamileen gara keessuma isaatti nu simadha. Hedduun galatoofannaa amma sadarkaa itti